raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Abbaabootti alaabooti abbaabootti kabbiitti si gaa'eera tuffin biyya keetirratti. Abbaabootti alaabooti abbaabootti kabbiitti abbaabootti finfinneetti. Heena waame dhugaatu na waame biqiltuun ol baafne yaa'ee keenya damne burqiitu waraabne hamboonaan obaafne dameen bofa baate coobaa summiiticha waraansa nuuf laate horeessa biqilchee. Cimcisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an yookiin raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa. Biyya sirnaa fi duudhaa ofiitiin ijaarratan keessatti akka fedha ofiitti bobba'anii galu. Biyya ofirratti kanayyuu fi beekaa ofiitiin bulan yoo ta'e, qabeenyi uummataa, duudhaan, aadaan, seenaa fi walumaa galatti eenyummaan abbaa biyya sanaa kabajamee madaala sirrii isa ibsuu danda'uun himama, barreeffama, kabajama, tikfamalleedha. Dhugaan ofiis nama jalaan dhokatu. Haqaa fi qabeenya ofii qabatanii qixa saba kamiituu waltajjii addunyaatti ba'anii dorgomuu eenyummaa ofiis beeksifatu. Bakka sirnaa fi biyya ofii nama harka hin jirretti garuu kan harkaa nama qabutu akka fedha isaatti bakka ofii fedhe nama kaaya. Gaafas guddummaanis kabajnis hin jiru. Kabajnii fi guddinni sabaa fi biyya tokkoo gaafa abbaasaa harka jiraate qofa. Kanaan achi alagaan gandaa dhufee abbaa qe'ee fi qabeenya namaa ta'uun yaadaa fi aadaa ofii namatti fe'achuun waan hin hafnedha. Kanas sabni Oromoo waggoota jaarratti lakkaawamuu danda'aniif argeera. Kanaaf immoo seenatu ragaadha. Uummanni Oromoo erga impaayerri Itoophiyaa jedhamtu tun humnaan ilmaan nafxanyaatiin saboota buleeyyii kibba impaayerattiitti argaman irratti fe'amtee as tasgabbaa'ee qe'ee fi qabeenya ofiitti abbaa ta'ee kabajaa fi walqixxummaan jiraateen beeku. Ilmaanii fi qabeenya isaa kabajaa fi dhugaasaa saamamaa har'a ga'e. Kanaanis kasaaran siyaas dinagdee uummata Oromoo irra ga'e kan lakkoofsan bira gaamuu miti. Alagaatu gandaa dhufee qe'ee isaa irratti abbaa itti ta'a. Har'alleen duudhaan sirna nafxanyaa kaleechaasuun ittuma fufuudhaan qe'ee ofirratti aadaaf afaan isaatiin carraa argametti bilisa ta'ee fayyadamuu hin dandeenye. Warruma kaleechatu har'as abbaa ilmaan walirraa dhaalee carraa Oromoo dhiphisaa jira. Hagaa irraatti sirni Oromoof aanjaan uumameen beeku. Inumaayyuu jaarraa 21ffaa kana keessa bulchiinsi bilxiginnaa taateewwan Minilikiin jaarraa 19ffaa keessa Oromoo irratti raawwachaa turan jedhaman haaromsuun uummata seenaa gaafasii qabatamaan yaadachiisaa jiraachuusaatu mul'ata. Har'a Oromoon carraa qe'ee isaatti uumame fayyadamuu dadhabeet alagaa fageenya irraa dhufeen irraa dhiibamee rakkataa jira. Beela'ee osoo sa'a namni isaa hongeen dhumaa jiru nama birmatuuf dhabee osoo laaluu dhalaakarraan harka duwwaatti hafaara. Bilisaan socho'aan jiru. Qe'ee ofiirrattis nagaa dhabee buqqaatii fi baqaaf saaxilameera. Yakka malee mana hidhaatti ugguramee taa'aa jira. Murtiin haqaa inni argate hin kabajamuuf iyyas isaas hin dhaga'amuufi lafa abbaasaa irratti ilma namaatii gadi ta'ee dararaa ilma namaaf hin malletu sirna bulchiinsa biyyattiitiin irratti raawwatamaa jira. Oromoonis abdii kutannaa tokko malee gatii barbaachisaa ta'e kaffaluun falmii walirraan cinne gochuun qabsoosaa akkuma finiinsetti itti fufee jira. Dhugaan ilmoo waaqaa taate tunis gaaf tokko bakka ishii waa hanqattiiree laata bullee kan waliin laalu ta'a. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa idilee keenya torbanitti yeroo hundaa sa'aatii kanatti isiniif dhiyeechinu qophii cimmisa miidiyaa irra geenyeerra. Ajandaalee ijoo torban kanaa kan miidiyaaleen irratti xiyyeeffachuun gabaasaa turan kan Oromoo fi Oromiyaan wal qabatan cuunfinee kuffeechinee isin biraan ga'uuf dhiyaanneerra. Qopheechaan sagantichaa Angurmeechaa Gammachuu, Gulaalaan immoo Abdii Waaqayyooti.
Torban dabarsuuf jirru kana dhimmoonni Oromoo fi Oromiyaa wal qabatan hedduun miidiyaalee Oromoo fi kanneen biraa biyya keessaa fi biyya alaa irratti ijoo dubbii ta'uun uwwisa qilleensa bal'aa argatan keessaa dhaabbanni Safarikoom jedhamu kan dhiyeenya kana tajaajila teeleekoominikeeshin kennuuf mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyama hojii argachuun dalagaasaa eegalaa jiru loogii eenyummaa irratti hundaa'e gochuun komiin hordofsiisee tibbana haalaan irraa dubbatamaa jira. Gaafuma biyyattii seenurraa ilmaan nafxanyaa jala buutee dhaabbaticha harkatti galfachuun carraa ijoollee Oromoo achi keessatti qacaramuu akka uguran kan himamu yoo ta'u, kanaanis duulli balaaleffannaa dhaabbata Safarikoom irratti godhamaa jiru uwwisa miidiyaa bal'aa argateera. Namoonni dhuunfaa hedduunis kallattii garaagaraan adeemsa ilmaan nafxanyaa dhaabbatichatti harka naqachuun gochaa jiran yoo mormantuu hubatamaa ture. Dhaabbatichi garuu mormii saba bal'aa kanarraa isa mudateef deebiin kenname hanga ammaatti hin dhaga'amne. Bal'ina isaa boodarra yaada namootatiin dabaallee isin biraan geenyaa obsaan nu eegaa jenna. Hongeen kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti uumame lubbuu namaa fi beeladootaa akkuma galaafachuu itti fufetti jira. Birmannaan lubbuu oolchuu danda'u garuu hanga ammaatti gama mootummaatti yoo taasifamu mul'achuu hin dandeenye. Miidiyaalee fi qaamoleen adda addaa akkuma sagalee uummata miidhame kanaaf ta'aa jiranitti jiru. Kanaafis waan itti dabalutu jira. Bulchiinsi bilxiginnaa waraanaa koo maaliif ganda keechan keessatti waboon ajjeese jechuun uummata nagaa irratti manneen jireenyaa fi qabeenya gubuu, nama hidhuu, ajjeesuu fi dararaa adda addaa irratti raawwachuu akkuma jabeechee itti fufetti jira. Waraanni bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromootiin haleelamee yoo of duuba deebi'ee lammiilee nagaa irratti aarasaa ba'uun irra deddeebiin kan baratamaa dhufe yoo ta'u, tibban ammoo dubartii ulfaata akka dabalatee namoota 3 mana wajjin gubuutu dhaga'amee ture. Kanaafis bal'ina isaa harkatti qabanneerra. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa cimmisa miidiyaa har'aatiin qabxiilee olitti tuttuquuf yaalle dabalatee yoo yeroon nu ga'e immoo kanneen biroos kan isiniif daballu ta'a. Haga xumuraatti akka nu waliin turtaniif kabajaan isin affeerra. Dhaabbanni tajaajila teeleekoomii kennuuf Itoophiyaatti hayyama argate Safarikoom magaalota hatattamaan tajaajila keessatti kennuuf karoorfate hedduu keessaa qurna isaanii magaalota Oromiyaa yoo ta'an illee dhaabbaticha bakka bu'uun Itoophiyaa keessatti namoonni hojjechaa jiran loogii qacarrii hojjettootaa fi tajaajilaawwan garaagaraa wal qabatee raawwachaa jiraniin gochaalee Oromoo fi Oromiyaa dhaabbaticharraa dhiiban ta'uun balaaleffannaa cimaan gama marsaa hawaasummaa garaagaraan taasifamaa jira. Itoophiyaa keessatti dhaabbanni tajaajila teeleekoomii kennuuf hojii eegaluuf jiru Safarikoom qacarriin hojjettoota karaa bakka bu'oota isaa gaggeeffamaa jiru loogummaa sabaa waan guutameef carraan hojii dhalattoota Oromoof waajjiraalee dhaabbatichaa magaalota Oromiyaa keessatti argachuu dhiphaa ta'uu rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa jabeechanii komachaa jiru. Ogeechi odeeffannoo qunnamtii fi teeknooloojii Abdiisaa Baancaa namoota adda durummaan loogummaa dhaabbatichi qacarrii fi tajaajila dhaabbatichi kennuuf qophaa'aa jiru balaaleffataa turan keessaa tokko yoo ta'u, dhaabni Safarikoom waajjiraalee magaalota Oromiyaa keessatti banetti dhalattoota Oromoo dhiibuun kanneen afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye qacaraa jiraachuun aadaa fi afaan Oromoo dhaabbaticha keessaa dhiibaa jira jechuun duula jabaa karaa marsaa hawaasaa garaagaraa gochuu itti fufanii jiraachuu beeksiseera. Dhaabbatichi barjaalee fi beeksisaawwan haga ammaatti baasaa tureen afaan Oromoo lagachuun afaan Amaaraa fi afaan Ingilizii qofaan gochuunsaa daranuu komii uummataa kan hammeeche yoo ta'u, duulli dhaabbata Safarikoom Itoophiyaa irratti adeemsifamaa jiru gara duula Tiwiitariitti ce'uun adeemsifamaa jira. Dhaabbatichi Oromiyaa keessatti afaan hojii afaan Oromoo fayyadamuu dhabuu fi adeemsa qacarrii irratti loogii sabummaa raawwataa jiraachuun ka'umsa duula kanaa akka ta'e rogeeyyiin Oromoo ibsaa jiru. Dhaabbatichi erga tajaajila teeleekoomii Itoophiyaatti kennuuf calbaasii dhiyaate mo'atee gara Itoophiyaa dhufee namoota saba tokko qofaan dhuunfatamuun dogoggoroota gabaa keessaa isa baasuuf hojjetaa jira jedhamuun uummata Oromoo fi saboota biyyattiitiin komatamaa jira jechuun kan gabaase immoo Addis Istaandardii Afaan Oromooti. Adeemsa dhaabbata Safarikoom kanaa fi duula rogeeyyiin miidiyaa taasisaa jiran hordofuun yaada isaa fuula Facebook isaa irratti kan maxxanse ogeechi afaanii Lalisaa Indiriis immoo akkana jedha. Safarikoom balaaleffachuu jechuun Itiyoo Telekoom deeggaruu jechuu miti. Inumaa'uu dhaabbanni haaraan Safarikoom jedhamu kun caaseffama Itiyoo Telekoom hordofaa jiru akkaan hordofneef dhiibbaa gochuudha. Biyyi kun biyya federaalaati. Waajjiraaleen Inistituutii fi jaarmiyaaleen gurguddaan jiran caaseffama heera biyya kanaa hordofuutu irra jiraata. Itiyoo Telekoom akka sirna durii awuraajjatiin bulchiinsa isaa qoqqoodee jira. Fakkeenyaaf Itiyoo Telekoom damee dhiyaa, ba'aa, kibbaa, kaabaa fi giddu galeessaa jedhamee qoqqoodamee jira. Malee akka waajjira elektirikii Oromiyaatti Itiyoo Telekoom Oromiyaa wanti jedhamu hin jiru. Kun ammoo ijaarsa isaan shiraaf hojjetatanidha. Itiyoo Telekoom amma tokko naannolee keessatti ijoollee Oromoo qacaruus galii fi aboonsaa kan federaalaa akka ta'e godha.
Sababa kanaaf egaa Safarikoom caaseffama Itiyoo Telekoom kana hordofuun tasuma sirrii miti. Akkaataa heera biyyattiitiin federaalaa hanga naannootti caaseffamuutu irra jiraata. Aadaan afaanii fi eenyummaan tajaajilamtoota hojjettootaa fi hojii kaampanichaa keessatti mul'achuu qaba jechuun caaseffama Itiyoo Telekoom hordofaa jiru qeequun Safarikoom illee namoota loogummaa malee qacaruu fi aadaa afaanii fi eenyummaa Oromoo bifa kabajuun hojjechuu cinaatti caaseffama sirna federaalaa akka hordofuu qabu akeekeera. Kana akka ta'uuf ammoo balaaleffannaan Safarikoom irratti baname kun waan gaariidha. Akka isaan dammaqan taasisa. Mootummaan naannoos ta'ee dhaabbileen Oromoo hunduu dhimma kana keessatti qooda fudhachuutu irra jira kan jedhu lalisaan. Itti fufuunis Safarikoom hanga ammaatti abukaatoowwan seeraa 15 qacarate keessaa Oromoos ta'ee saboonni biroo tokkoon jiran jedha. Gaazexeechaa beekamaan Keniyaa Yaasiin Juumaan ammoo mormii duula dhaabbata biyyasaa kanarratti godhamaa jiru hordofuun ergaa fuula miidiyaa dhuunfaasaa irratti maxxanseen adeemsi qacarrii dhaabbanni Safarikoom Itoophiyaatti loogii sabummaa irratti hundaa'ee godhu uummata buleecha Oromoo, afaan Oromoo, maqaa Oromoo, dhaabbilee daldalaa Oromoo fi kan kana fakkaatan qoodeera jedheera. Dhaabbanni Safarikoom hirmaannaa fi carraa walqixaa saboota hundaafuu akka laachuu qabus Yaasiin Juumaan yaada isaa ifatti lafa kaa'eera. Uummanni Oromoo baay'ina uummata Itoophiyaa fi bal'ina lafa irra qubatee jiruutiin harka walakkaa uummataa fi lafa biyyattii uwwisee kan jiru yoo ta'u, ummata kana waliin hariiroo gaarii uummachuun mul'ataa fi ergama keessanis galmaan ga'uuf haalaan isin barbaachisa jechuun dhaabbaticha gorseera. Akkumti sirni Impaayerri Itoophiyaa jedhamtutuun itti uumamte mataansii Oromoof kan hin mijanne ta'uu isaatiin carraa argamii kamuu keessaa ilmaan Oromoo durirraa kaasee dhiibamaa turuun haqa eenyumtuu ragaa ba'uu danda'udha. Har'as sanumatu itti fufeera. Garuu dhaloonni qubee baratee teeknooloojii ammayyaatiin harkaa wal qabu kun waa harka kennee akka isaaf fedhan ta'aafii laata. Isaantu gocha isaaniirraa deebi'aa fi Oromootu duubatti deebi'aa kan bullee walumaan laalu ta'a. Guyyumaan waan gurraaf sammuu namaatti hin tolleen dararamaa kan jiru uummanni Oromoo torban hundaa gochoota hammeenyaa suukaneechoo ta'an keechummeechuu akkuma itti fufetti jira. Dubartiin dubartummaa ishiitiin kabaja dhabdeerti. Haati hoosiftus akkasuma. Jaarsi biyyaa qaalluun abbaan gadaa daa'imni ol adeeman boruuf biitti eeggattu naatoo tokko malee waraana biyyattiitiin ajjechaa suukaneechaaf saaxilamaa ta'eera. Dhibban ammoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Sulula Fincaa keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa sadii mana keessatti duuban balbala itti cufuun ibiddaan gubuutu dhaga'ame. Jiraattonni akka miidiyaaleef mirkaneechanitti waraanni mootummaa uummata nagaa irratti dhukaasa banuun yeroo uummanni baqatee manatti ol deebi'u namoota sadii dubartii ulfaa takkaa fi dhiirota lama duuban balbala itti cufuun mana waliin gubeera. Yeroo waraana bilisummaa Oromootiin walitti dhufetti fuuldura dhaabbatee kan loluu hin dandeenye waraanni Bilxiginnaa bakka shaneen jirtu nutti agarsiisaa maqaa jedhuun uummata nagaa irratti gochoota suukaneechaa kana guyyumaan raawwachaa jira. Namni ol kaachuu dadhabee gadi fiiga akkuma mammaaksi Oromoo jedhu. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa tiksuuf bobba'ee waraana bilisummaa Oromoo kan fuulletti isaanii lolu jalaa baqatee hawaasa nagaatti roorisuu irratti bobba'eera. Hongeen kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hammaatee akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, lafa hongichi hammaatetti uummanni beelaa fi dheebuun horii fi namasaa waliin gaagama hamaa keessatti argama. Kutaalee Oromiyaa sababa hongeetiin midhaan nyaataa fi bishaan dhugaatii dhabanii haala daran ulfaataa ta'e keessatti argaman keessaa godinaaleen Harargee lamaanii isaan tokko yoo ta'an, haga ammaatti birmannaa qaamolee kamiituu dhabuun loon isaanii dhumaa jiraachuu dubbachuu irratti argamu. Sababa gogiinsi yeroo dheeraaf tureef maddeen bishaanii duraan dhiyeenyatti argamanillee goguun loon dheebuun dhumanii lubbuun ilmaan namaatu gaagamaa jiraachuutu himama. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo tibbana ibsa baaseen naannoo Oromiyaatti beelli dhoksame lubbuu namaa galaafataa jira jedheera. Mootummaan Bilxiginnaa beela uummata fixaa jiru maqaa siyaasaa isaa tikfachuuf jecha akka dhoksaa jirutu himamaara. Mootummaan Bilxiginnaa qabeenya biyyattiin qabdu gurguree rasaasa ittiin Oromoo fixu bitachuu malee waan beelli uummataa kun itti mul'ate fakkaatu. Garummoo aantummaa uummataan qaba jechuun kan akka isaa of faarsaa ooluu waan jiruuf fakkaatu. Miseensonni fi hooggantoonni isaa mana hidhaatti jala ugguramuun murtii haqaa manni murtii biyyattiillee kenneef dhoowwamanii rakkataa kan jiran addi bilisummaa Oromoo tibbana ibsan mana maree nagaa gamtaa Afrikaa dhimma nageenyaa Itoophiyaa irratti Oluseegan Obasanjoon kennan balaaleffachuun ibsa baaseera. Ibsa gamtaan Afrikaa kenne kanaanis haalaan gadduusaa kan ibsu ABO'n Jaarmiyaan gamtaa Afrikaa loogummaa qaamolee kamiyyuu irraa walaba ta'uun akka irraa eegamu eeree qaamolee walitti bu'iinsa kamuu uumuudhaaf sababa ta'anii fi irratti qooda fudhatan akkasumas kanneen ittiin miidhaman giddu galeessa taasifachuun dhugaa fi xiinxala waliigalaa sirrii ta'e kennuutu irra ture eega jedhee booda ammas dhugaa qabatamaa irratti hundaa'uun yaada xaliilee akka kennuuf gaafateera.
bara kana dhugaan Oromoo akka malee dhokfamuun kallattii hundaanuu Oromoo sabni arjaan kun fira dhabeera. Kan hidhame haqan argatu, kan du'e awwaalcha fi gumaan qabu, kan bades barbaada dhabeera. Kan beelan karraaf ilmaansaa harkatti dhumaa jirus fira birmatuuf dhabeera. Qeesaa irratti dhugaasaa saamamaa jira. Ummanni akka waliif hin birmanne karaa mootummaa biyya bulchuu danqaawwan hedduun kaa'amaniiru. Ummata afaan walanqisuu lafa rakkoof gammachuutti sabni kun akka waliin hin dhaabbanne godhamaa jira. Yoom Oromoon akka saba dhukkuba tokko waliin dhukkubsachaa jirutti waliigalee galma tokkoof daandii tokkorra yaa'uun rakkina guyyaa guyyaan himachaa oolu kana keechaa ba'a laata. Har'aaf xumurree fayyaa bulaa. Doowwan hin jiru, doowwan hin jiru, biyya keenya doowwan hin jiru. Doowwan hin jiru, doowwan hin jiru, biyya keenya doowwan hin jiru. Wayyo. Gaafachuun keenya noolee, egaa akkana si foolee, sirreessuun keenya noolee, inoolee, egaa ijoollee, inoolee, egaa ijoollee. Shalala oolti lameen saayinoon keetiin ormi shalala oolti nigar baadoo jinsi wanti ormi yaabala booti baadoo jinsi wanti ormi yaabala booti sima baamooti ofii galchi yaabala booti sima rabaafnaan barabaasoo si wallaalaan Abadaso Ababoti Ababoti Kapiti Sigahera Tufimbiya ketirati Ababoti raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.